akkanatti shaashaa qixxiqibbitti yoo of godhan baay'ee namatti tola. Mana suuraa jirra. Kun akkatti shinqixxi of gochaan jira. Kunoo munni qabadhee shinqixxi jechaan jira. Mee na laala asgooraatii na laala jechaan jira. Shinqixxi jechaan jira. Egaa mana suuraan jira akkana fakkaata. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa guutuun qabaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa guyyaa dheengaddaa viidiyoo kabaja waggaa tokkoffaa keenya qophii isaarra jira jedhee viidiyoo yeroon kichinii keessa waan tokko hojjedhu viidiyoo paartii waan isin biraan ga'een ture. Paartii tuuni viidiyoo kanaadha. Paartii tuuni immoo mana suurati jechuudha. Kabaja waggaa tokkoffaa gaa'ila keenya kabajuudhaaf dirqama suuraan yaadannoodhaaf hin barbaachisa waan ta'eef kanaaf suuraa kana jennee mana suuraa deemnitiin jira jechuudha. Amma akkuma argitanii mana suuraa jirra. Paartii tuugaa mana suuraa jiraannu malee asirratti daawwattoota koo wannan isin galateeffadhus baay'eetu jira. Baay'ee galatoomaa jaalala nuuf qabdan kabaja nuuf qabdan baay'ee nutti agarsiisaa jirtu. Haa ta'u malee yeroo itti iddootti dogoggorros illee iddoo akkanaatti dogoggora qabdu jettanii yaada keessan nuuf qoodaa nuuf heeraa jirtu waan ta'eef nus isin jaalannaa, nus isinitti gammannaa, isiniin boonnaa. Egaa viidiyoo guyyaa dheengaddaa waa'ee kabaja waggaa tokkoffaa gaa'ila keenyaa ilaalchisee viidiyoo isinii hojjedhee paartii waanii gadi lakkise keessatti jaalala nuuf qabdaniif kabaja nuuf qabdan baay'ee waan ibsitaniif baay'ee galatoomaa. Isinillee Waaqayyoon ijoollota biyya Arabaa jirtan mara keessanuyyuu Waaqayyoon nagaan isin galchee warri gaa'ila hin godhanne gaa'ila sirrii gaa'ila nagaa akka godhattan Waaqayyo isin haa gargaaru. Kunoo gaa akkuma argitanii amma of sirreessan jira jechuudha. Of sirreessan jira. Guyyaa dheengaddaa immoo jechuudha rifeensa kiyyaa manatti hojjetadha jedhee maabiraanni kan takkaa nu biraa badee hin beekne maabiraanni na rakkisaa oolee. Haa ta'u malee galgala xiqqoo wayinaaf dhuftee ofuma kiyyaa manumatti rifeensa kiyyaa sisirreeffachaa oolee. Haa ta'u malee egaa wayaa geeddarannee fataa jennee mucayyoon keenyas jirti bilisummaanis jira. Egaa akkanatti fataa jennee suuraa kaanee itti yaadanna jenneeti mana suuraa jirraa paartii lammaffaadhaan isiniin jedha. Egaa amma akkuma argitan kana baay'ee biiziidha manni suuraa yeroo tokko akkanatti yeroo isiniin kennan jechuudha. Nuti immoo xiqqoo saatii achi ulsissinee waan deemnee fi xiqqoo haala kanaan yeroollee nuu kennanii viidiyoollee akka goonuu eeyyamsiifnee akkanatti egaa viidiyoo waraabamaan jira. Yeroo darbe immoo ni qamisii kanaa wannani qamisii kanaan mana suuratti viidiyoo isiniif godhee fi yeroo darbee qamisii kana gaa bilisummaatu bitee osoo naan hin beekini sapiraayisii na godhee ture jechuudha. Argitaniirtu viidiyoo isaa otoo nani itti yaadin otoo hin beekini garuu qamisii kana bitachuudhaaf hawwii guutuun qabaayyuu hawwii guddaadha. Haa ta'u malee osoo nani yaadin egaa bitee sapiraayisii shaarbii wajjiniin waan hunda wajjiniin sapiraayisii na godhee yeroo sana mana keessatti viidiyoo waan waraabee fi qamisii kana keewwadhee baay'ee hin mul'anne. Egaa qamisii kana asumaan isinitti agarsiisuu barbaadetanii mucayyoon keenyas jirti ishiinis nu wajjin suuraa inkaati maaliif jennaani maatiidha waan ta'eef shuman nu bira jira waan ta'eef nu wajjin suuraa kaati. Kanaaf ishiinis kun viidiyoo waraabamaa jirti. Suuraa immoo ganaa itti adeematiin jirraan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa paartiin tuun mana suuratti yeroo suurri keenya achi dhiqamee bahee jechuudha. Yeroo dhiqamee bahee paartii ittaanu suurri keenya maal akka fakkaatus isinin agarsiisa. Paartii sirii immoo yeroo keekii murru yeroo wantoota tokko na eegaa. Paartii siriin immoo baay'ee waan baay'ee of keessaa qaba. Fedhaaf jaalala Waaqayyoo yoo ta'e gadiin isinii dhiisa paartii sirii. Paartii tuun garuu wantootuma kana ilaallata nu eebbisaa. Isin jaalannaa nu jaaladhaa. Baay'ee.